Welcome to grade 9 biology, unit 4, part 18. So, قلنا أفرفا party قد ستتفاعل كم نرانتنا. So, our topic for today's lesson is concerning with artificial method of family planning or the barrier method of contraceptive method. Okay. So before we proceed to our today's lesson, don't forget to subscribe, like, share this video. Okay, let us continue with our today's lesson. Okay, let us start from a female condom. So female condom is a polyuterine sheath. That means there are two ends in the female condom. The first end is inserted into the vagina, while the others remains outside the vagina. So, and also it provides some protection to the external genitalia. Anachura. So malota artificial yookaan immoo namtolchee kan family planning yookaan immoo ulfan barbaachifne ittisuuf ulfan barbaachifne ittiin kana keessa kan jalqabaa female condom yookaan kondomii karaa garee shamarraniiti jechuudha. Female garee shamarranii kun gama lama qaba. Gamni tokko gama qaama dubartii vaajinaa keessatti seenu yoo ta'u, gamni inni hafe immoo gama caasaa qaama dubartii karaa alaa haguugu jechuudha. Caasaa qaama dubartii karaa alaa external genitalia kan haguugetti akka spermiin qaama dubartii karaa isa alaa kanatti irratti akka inni hin buune dhoowwaa jechuudha. Yoo achi qaama alaa external genitalia kana shamarranii kanarra spermiin buutaate carraa vaajinaa keessa seenuu waan argatuuf saniif inni keessa qaama dubartii keessa gatuu seene spermiin qaama dubartii keessatti yoo dhangala'u akka spermiin uterus yookaan immoo gadaamessaan seenuu yoo dhoowwu kan isa karaa gubbaatiin haguugamu kun immoo yoo akka tasaa spermii yeroo piinasiin qaama dubartii keessaa ba'u qaama dubartii kan isa gubbaa kan external genitalia jennu kan gubbatti spermii kan dhangala'u taate akka qaama dubartii seenee fertilization gadi hin geessineef protect godha yookaan immoo irraa ittisaa jechuudha. Spermii yoo karaa alaatiin qaama dubartii rabbu illee kondomii kan rabbu'a saniifuu fertilization yookaan immoo ulfin barbaachifne haala kanaan ittifamaa jechuudha. Okay. So it contains a silicon which used as a lubricant. So caasaa partii silicon kan jennu ta'u silicon kun immoo akka lubricant yookaan immoo akka mucaatuuf faayidaa itti kan kenna jechuudha. So additional lubricant is provided with each condom. Akkasumas lubricantii dabalataa yookaan mucuceessituu dabalataa yookaan zayitii dabalataa kondomii hunda kamiyyuu keessattuu ni laatama yookaan immoo itti godhama jechuudha. Kan dhiirris haa ta'u kan shamarran keessatti lubricantiin barbaachisaadha ta'a jechuudha. Yookaan yoo lubricantiin kun hin jiraanne kondomii sun citee balaa silaa namni kondom kan kaayatuuf yookaan dhukkuba garaagaraa ofirraa ittisu yookaan immoo akka qulqulleessan kan keessatti immoo ulfattisuuf jechuudha. Karaa kondomiitiin maatiiwwan takka kondomiidhaan karaa mala kondomiitiin ulfattisuudhaaf deeman jechuudha. Ulfi isaanii hin ittifamu jechuudha. Lubricantii yookaan immoo mucuceessituun akka zayitiidhaa sun yoo keessa hin jiraanne jechuudha. Okay. When we come to effectiveness, bu'aa qabeessummaa isaa jechuudha. Female condom is effectiveness is 95%. 95% jechuudha. Ulfattisuu keessatti yoo sirritti maatiin sun itti fayyadaman jechuudha. Sirritti perfect use yeroo jennu guutumaa guututti of eeggannoo akkaataa ifitti kaayinsaa akkaataa itti yeroo itti fayyadaman booda ifirraa baasinsaa sirritti hojiirra oolchanii jirjira tokko malee shaakala tokko malee
yeroo of kaanii fi yeroo ofirraa baasan kondomii kana if eeggannaa gahaa yoo godhanii perfect use jennaan jechuudha. Yoo perfect use kanaan fayyadaman process 95 ulfaatisuu danda'a jechuudha. Yoo immoo dantaa akkuma fedhanitti kaayachuu fi akkuma fedhanitti ofirraa baasuudhaan deeman taate process 80 ulfaatisuu danda'a jechuudha. Gadi bu'aa carraan ulfaatisuudha. Typical use yoo ta'e jechuudha. Okay? Okay, when we come to the advantage, dual protection against pregnancy and sexually transmitted diseases like that of HIV. Faayidaan isaa gaa kondomii kana dual protection yookaan immoo gama lamaan fayyada jechuudha. Tokko pregnancy yookaan ulfaan barbaachisu ni barbaachisaa. Karatti aanu immoo dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddabaran nurraa ittisan kan akka HIV kana dabalatee nurraa ittisaa jechuudha. So and also its advantage is accessible without prescription. So kungaa maal seete yeroo hundaa fi bakka hundatti yookaan immoo osoo gorsa dilasii yookaan immoo qajeelfama dilasii osoo hin barbaadin namootu kan kaayyatee ulfaatisuu danda'u ta'uu isaati jechuudha. Okay? And also cause few medical side effects. Akkasumas medical side effect muraasa ni qabaata jechuudha. And also some people find female condom to be more comfortable and less constricting than male condoms as they are wider. Namoonni tokko gaa kondomii dhiiraa caalaa kondomii shamarranii kana filatanii jechuudha. Maaliif baay'ee mijaawaa kan dhiirarra baay'ee mijaawaa waan ta'eef. Sababni isaa akkuma beekamu kondomiin shamarranii wider yookaan immoo bal'aadha jechuudha. Bal'aadha irra jabiinis ni qabaachuu kondomii dhiiraatirra. Kanaaf namoonni tokko kondomii fiimeelii kanatti kana irra barbaadanii jechuudha. Okay, when we come to the disadvantage. Hara disadvantage yookaan immoo karaa hanqina isaa limitation isatti yoo qabnu taate. Let us see about disadvantage of using female condom. Okay, cost dependent, more expensive. Kana jechuudha. Disadvantage isaa gaa baay'ee qaalii ta'uusaa maayirra dhiirarra kondomii dhiiratirra baay'ee qaalii ta'uusaati akkasumas challenge to use in relationship with weak partner. Akkasumas itti fayyadamiinsa maatiiwwan dadhabaa jechuudha. Kana jechuun maatiiwwan walitti dhufeenyi isaanii maatiiwwan wal sigaalu kan jaarsa-jaartii wal sigaalu keessatti fayyadamuun kondomii kana ni ulfaata jechuudha. Maaliif shamarreen takka daffartee kondomii kana kaayyattee wanni akkasitti godhuun sun akka qaanyitti waan laaltuuf ni hinqamte jechuudha. Yoo maatii strong cooperative taatee jiraate malee maatii sodaata akka malee ifa kondomii kana dhukkuba kan itti fayyan taate itti walii galanii sodaata akka malee yoo akkasitti gaggeessan malee maatiiwwan tokko sodaatu irraa kan ka'e yookaan immoo qaanya'uu irraa zigaaluu irraa kan ka'e waan kana duubatti hafan jechuudha. Fayyadamuu irratti jechuudha. So haala kun immoo karoora isaan itti karoorfatan san kan bakka galmaan hin geenye ta'uu isaati jechuudha. So kun hanqina disadvantage kondomii fiimeelii kanaa jechuudha. Okay, when we come to the male condom are available in latex and also lambskins and polyuterine. Gosa kanaan argama jechuudha. Bifa inni ittiin argamu karaa laatexii kana lambskiniitiin akkasumas polyuterine bifa kanaan bifoota kanaan argamuu danda'a jechuudha kondomiin kuni. All three materials effectively prevent pregnancy. Materials yookaan immoo kondomiin gosa sadeen haasofnu kun gosti isaa nuti haasofnu kun hundi isaanii ulfattisuu keessatti gahee guddaa taphatanii jechuudha. So lambskin contains small pore that may permit the passage of the bacteria and viruses. Gosti kondomiin kan lambskin jennuun uraa xiqqoo tan bakteeriyaa fi vaayirasii kana
if keessatti dabarsuu dandeessuun qaqqabu ta'uu isaati jechuudha. Thus they are not recommended for infection prevention. Inni kuni dhukkuboota garaagaraa keessatti dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddabaran kana ittisuudhaaf recommending ta'uu yookaan immoo hin barbaadamu hin ajajamu jechuudha. Gosti kondomii kanaa jechuudha. So effectiveness isaa qabeessummaa isaa kan ilaalu taate male condom effectiveness is 98% with perfect use. Kondomiin dhiiraa kun yoo sirriitti kan maatiin sun itti fayyadamtu taate akkaataa itti fayyadama isaa yoo sirriitti namni tokko qabeeku taate parsantii 98 carraa ulfeettisuu qabaata jechuudha. Yoo immoo hubannoo itti fayyadama isaa kondomii kana hin beekne typical use yoo taate parsantii 85 ulfeettisuu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Okay, when we come to the advantages tokko dhufnaati taate provide protection against both pregnancy and sexually transmitted infections. Akkasumas gaa akkuma female kondomiidha, kondomiin dhiiratis waa lama nurraa ittisa tokko ulfa barbaachisan kan nuti hin barbaanne kan nurraa ittisa akkasumas immoo dhukkuba qulqullummaa saalaatiin daddabaran hunda kan nurraa ittisu ta'uu isaati jechuudha. HIV dabalatee. Okay, widely accessible without prescription. Akkasumas ajajaa fi ergaa yookaan immoo dhaamsa wanni itti alatti jechuudha. Bakka hundatti kan argamu ta'uu isaati jechuudha. Namni hundi itti fayyadamuu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Without prescription. Ajaja doktoroota yookaan immoo dhaamsi isaan gartee qajeelfama doktorootaatiin alatti aksastee bakka hundi kan argamu ta'uu isaa yookaan immoo namoonni hundi itti fayyadamuu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Faayidaan isaa. Akkasumas cause almost no medical side effect. Akkasumas feemelii dhalaatiin feemelii shamarraniitti wanni isaa adda godhu side effectiin inni shamarree isa irraan yookaan mucaa isa irraan gahu hin jiru jechuudha. Okay, when we come to the disadvantage. Hal disadvantage yookaan immoo hanqinni isaa limitation isaa kan yoo ka dhufu taate quota dependent. Akkuma quota dependent jechuudha. Isaa irratti hundaa jechuudha. Waliigaltee yookaan immoo fedhii isaa irratti hundaa. Reduced sensitivity for men. Akkasumas miira fedhii walqunnamtii saalaa kan dhiirotaa gadi buusa jechuudha. Siyaa'ina fedhii saalaa kan dhiirotaa gadi buusa jechuudha. However, this may be an advantage for preventing premature ejaculation. Adeemsa kanaan immoo miira sensitivity kamilatti ol ka'aasan gadi buusuun kun faayidaa qaba. Maal godhuuf premature ejaculation spermiin tokko osoo yeroo bahuu hin gahin akka inni hin baane premature ejaculation ittisuu keessatti gahee guddaa taphataa jechuudha kondomiin. Fakkeenyaaf dhiirri tokko sensitivitiin isaa kan olaanaa miirri walqunnamtii saalaa olaanaa kun yoo qabaate yoo kondomiin kaayyatuu baate spermiin hin turu jechuudha. Spermiin dafeetuma lakkuma inni jalqabeen walqunnamtii saalaa jalqabeen dafee irraa baha jechuudha. Namoonni akka jechuun yoo kondomii kaayyatan haga ta'e tokko spermiin isaanii tureetii ifa walqunnamtii saalaa tokko raawwatanii keessatti kutan booda spermiin bahuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo jalqaba irratti spermiin akkuma inni eegaleen irraa bahuu danda'a jechuudha. This is premature ejaculation. Kana jechuudha osoo yeroo bahuu hin gahin spermii bahu jechuudha. So and also in some men they have a difficulty to maintaining erection, especially when they are inexperienced condom users. Yeroo tokko keessatti ka'iinsi yookaan qaama saalaa isaa ni rakkisa jechuudha. Especially yoo namoonni sun yookaan mucaan sun muuxannoo kondomii fayyadamuudhaaf hin qabaanne akka taate ni rakkataa jechuudha. Ni zigaalfata. Wantoonni isaan qabu jechuudha. Qaama saalaa isaan qabu. So sababa ka'uu dhabuu qaama saalaa isaatiif sababa ta'uu danda'a jechuudha. Okay? Yoo muuxannoo kondomii fayyadamuudhaaf hin qabaanne. Akkasumas challenge to use in relationship where there is keep weak partner cooperation. Akkasumas
walitti dhufeenya maatii kun walitti dhufeenya yookaan immoo weak partner cooperation maatii wal zigaalu maatii wal zigaalu yoo akka ta'u taate fayyadamuun isaa baay'ee itti ulfaatu yookaan chaalenjii isaan godha jechuudha. Yeroo sanitti yeroo silaa wal qunnamsaa sanitti namuu koondomii yookaan kan dhiiraas isaa haa ta'u kan shamarranii kaayachuun zigaalfachuu yookaan immoo qaanyamuu kan maatii keessa hojjetutti rakkoodhaa jechuudha. Koondomii kanaan ulfattisuun. So when we come to the other types of artificial method of family planning, diaphragm. Our diaphragm can hold. A diaphragm is a thin rubber disc placed in the vagina before intercourse. Diaphragm inga akkuma beekamu gartee pilaastika yeroo osoo intercoursiin hin raawwatamne dura qaama dubartii keessa yookaan vaajinaa keessa kaayamu ta'uu isaati jechuudha. Ifa kaayee booda maal godha? It covers the cervix. Morma gadaamessaa cover godha yookaan ni haguuga. Morma gadaamessaa ni haguuga. Akkasumas spermiin akka inni uterus hin seenne yookaan gadaamessaa hin seenne ni taasisaa jechuudha. Okay? And also condom and the diaphragm used in conjunction with the chemical that immobilizes sperm are about 95% effective. Fakkeenyaaf diaphragm kana dabalannee akkasumas kondomii yoo dabalanne akkasumas keemikaala spermii akka inni olii kan hin deemne godhu spermii ajjeesu kana yoo fayyadamne parasii 95 carraa ulfattisuudhaa ni qabaannaa yookaan ni argannaa isaanirra. So however, a diaphragm does not prevent the risk of transmission of sexually transmitted disease. Diaphragm inga balaa yookaan immoo rakkina tatamsa'ina dhukkuba walqunnamtii saalaatiin daddabru kanaaf nurraa dhoowwuu hin danda'u jechuudha. There are no side effects. Miidhaan fayyummaadhaa kan shamarree isa irra gahu hin jiru. Offers some protection against cervical cancer. Akkasumas dhukkuboota garaagaraa kan akka gartee kaansarii morma gadaamessaa kana ittisuu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Maaliif qaamni dhangala'aan dhiirarraa bahu qaama cervix yookaan qaama morma gadaamessaa kana waan arganneef dhukkuboonni akka kaansarii mormaa kun ni ittifamaa jechuudha. It must be initially fitted by doctor. Jalqabaaf osoo walqunnamtii saalaa waan duratti doktorootaan kaappii san gubbatti kaappiin sun yookaan diyaaframiin kun doktorootaan kaayamuu qaba jechuudha qaama dubartii keessa. Okay? And also this may be incorrectly positioned or damaged and allow sperm to pass. Yoo doktoroota ogeeyyii qabaniin kaa'amuu baate namoota muuxannoo qabne yoo kaa'amu taate dabeet spermiin akka inni ol seenu taasisuu danda'ama waan ta'eef doktoroota sirriitti hubannoo muuxannoo waan saniif qabaniin kaayatamuu danda'u qabaachuu diyaaframiin kun ulfattisuudhaaf. And also gives better protection against pregnancy when we combine with spermicide. Kaappii kana spermicide yoo dabalannee carraa ulfa ittisuudhaa baay'ee olaanaa argannaa jechuudha. There is a chance of 2.5% pregnancy per 100 women per year. Waggaa tokko keessatti dubartii 100 keessaa dubartii 2.5tu osoo kaappii fayyadamanii ulfaa'uu kan danda'an ta'uu isaati jechuudha. So when we come to the other typical pregnancy protection against with artificial method by using spermicides. Keemikaala spermicide jedhamu kana fayyadamnee jechuudha. Keemikaala spermicide jedhamu kun immoo these spermicides are chemical which harmless to the tissue and also can kill or immobilize sperm. Spermicide jechuun keemikaala akkamii? Keemikaala tishuu qaama dubartiidhaa miidhuu hin dandeenye, tishuu qaama namaa miidhuu kan dandeenye, kan hin harmin goone yookaan immoo kan hin hubne ta'ee immoo dandeettiin isaa spermii ajjeesuu yookaan immoo spermiin akka bakkaa bakka socho'uu hin dandeenye
taasisuu yookaan ispermii dadhabsiisuu keemikaala ispermii ajjeesuu yookaan immoo kan ispermii dadhabsiisu ta'uu isaati jechuudha spermicidein. So the spermicide in the form of cream gel or foams is placed inside the vagina. Spermicidein kun vagina keessa kaa'amaa jechuudha. Osoo walqunnamtii saalaa irraa bu'anii duratti. On their own, spermicides are not very reliable, but in conjunction with condom or diaphragm, they may be effective. Spermicide kana kaa'achuun kophaa isatti dila sunda ulfanni itti sajanii amanuu nama rakkisa jechuudha. Garuu yoo kondomii itti dabalan spermicidein osuma keessa naqamee jiru kondomii yoo dabalan kan shamarranis haa ta'u kan dhiirotaa akkasumas kaappii yookaan diyaaframii kana yoo kaa'atte shamarreen sun akkasumas kondomii kana kaappii fi kayyara kana biratti spermicide yoo dabalatte parsantii olaanaa carraa ulfattisuudha ni qabaannaa jechuudha. Okay? Okay, the other option is intrauterine device, IUD. This IUD device is a small T-shaped plastic and copper device. Akkuma beekamu boca pilaastikii yookaan immoo copper device kan boca T qabu ta'ee it also known as a coil. Coil kan jedhamu jechuu karaa biraatiin can be inserted by doctor or nurse into the wall of the uterus. Look. Doktorotaan yookaan narsootaan jechuudha jarreen muuxannoo qaama dubartii keessatti yookaan gadaamessaa dhaaba gadaamessaa keessa kaa'uu danda'aniin kaayamaa jechuudha. Meeshaan kun. So where it probably prevent implantation of fertilized ovum. Dhaaba gadaamessaa keessa kaa'ama bakka implantation yookaan immoo bakka gad dhaabbannaan miciree fertilize taatee san itti ittifamuu dandeessu jechuudha. So meeshaan kun gabaabumatti inni isin adda baachuu qabdanii intrauterine device kun prevent implantation. Implantation akka ilmoon hin dhaabbanne hidda dhaabbattee ulfataatee kan hin guddanne taasisaa jechuudha. Killee spermii yeroo wal cabsitee zaayigootii taatu zaayigootiin tun bakka teessee gadaamessa keessatti karaa ilmootii jiramtu dhabu jechuudha. Prevent implantation jechuun. So ilmoon takka fertilizationiin takka killeen spermii fi killee wal argatee cabsee ilmoo ta'uu deemu tokko yoo implantationii bakka implantation yookaan immoo bakka keessa guddatu bakka sirna marsaa guddina isii keessa geessu yoo hin qabaanne karaa alaa baati jechuudha. Bifa akka xuriitiin bifa xurii fakkaattee karaa alaa baati jechuudha implantationii. Ulfiin sun hin taa'u jechuudha. Ulfi shamarree sun ulfaatu sun hin taa'u jechuudha. Osoo sarkaa ulfatiin jijjiiramne bishaanee karaa bifa xuriitiin deemuu danda'a jechuudha. So haala kanaan shamarran takka fertilization yoo gaggeeffamte illee akka ulfi sun taa'ee karaa ilmootti jijjiiramu taasisaa jechuudha. Devicein kun yookaan meeshaan kun. It is about 98%. Parsantii 98 effectividha jechuudha. Bu'aa qabeessummaan isaa. But there is a small risk of developing uterine infection. Rakkoo baay'ee muraasa ta'e miidhaa baay'ee muraasa ta'e kan naannoo uterine infectionidha yookaan immoo gadaamessaa infectionii gadaamessaadha kan shamarranitti ni fida jechuudha. Parsantii xiqqaadhaan. And does not protect against sexually transmitted infection. Akkasumas dhukkuba salaatiin daddabru hin ittisu jechuudha. Once inserted, if yeroo takka kaa'ame booda no further steps need to be taken. San booda wanni tartiibni buraa kan itti aanu hin jiru jechuudha. Achuma keessa taa'aa jechuudha. It is relatively effective at preventing implantation and pregnancy. Implantationii fi pregnancy carraa olaanaadhaan ittisuu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Maal devicein kun intrauterine devicein kun. It can cause pain and heavy period. Look. Maal hordofsiisuu danda'a? Dhukkubbii akka malee dhukkubbii garaa ciniinna garaa akka maleetii fi akkasumas heavy period. Periodii baay'ee ulfaattuu taate kan irra turuu dandeessu. Kan isii tana dhiibamsiisuu dandeessu. Kana jechuudha. Akka malee ciniinnaa heavy pain akka malee garaa dhukkubbii akkasumas xurii hammaattuu isiisan dhukkubsitee
akkamalatti miidhuu dandeessutu isii mudataa jechuudha sababa dawaa kanaa. And also can cause uterine infection which may lead to infertility. Rakkoo infekshinii yookaan immoo madaa'uu yookaan immoo dhukkuboota garaagaraatiin qabamuu qaama gadaamessaadha kan dhumarratti karaa infertilitiidhaa jijjiiramuu danda'u. Kan booda irratti isii maseessuu danda'u. Masheensuu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. So dawaa meeshaan intrauterine device jedhamu kun carraa dubartoota akka masheensuudhaa olaanaa qabaachuu isaaniiti. Okay? If pregnancy does not occur, it has a high chance of being in the fallopian tube. Yoo pregnancy yookaan immoo ulfa kan uumamootee carraa guddaa isitti uumuu dandeessi. Fallopian tubes bakka silaa ilmoon irratti hin uumamne bakka ilmoon keessatti hin uumamne keessatti uumamte jechuudha. Bakka mareetti ectopic pregnancy jedhamti. Adeemsi ulfa akkasii ectopic pregnancy jedhamte jechuudha. Fallopian tube keessatti kan fertilization gaggeeffamtu jechuudha. Achi keessatti gaggeeffamu keessatti teessi. Isa rakkoodhaa jechuudha. Osoo godaamisa hin dheene godaamisa keessa sun teenye bakka biratti micireen guutuutu jirtu waan ilmoon guddatte jechuudha. So kun balaadhaa jechuudha. Haadholii takkaaf baay'ee balaa ta'uu isaati jechuudha. Okay? Haala kana keessatti egaa 2.5% ulfaa jechuudha. Waggaatti maatiiwwan yookaan shamarran 100 keessaa 2.5% ni ulfaa'u jechuudha jetti. Amata tokkotti jechuudha. And also when we come to the other device, intrauterine system, look, kana laallatu intrauterine system. Kagubbatti ilaalle maali? IUD dhami kun immoo IUS dha. Wal fakkaatu birra kun similar to an IUD. T-shaped dha. Bocallee taa qaban tokkuma isaan hundinuu boca taa qaban jechuudha. And also release the hormone. Hormone release godha kunis. Especially progesterone slowly over a long period of time. Keemikaalli meeshaan kun hormoonii progesterone of keessaa qabu kan namatti xiqqoo of keessaa baasaa jechuudha karaa qaama dubartiidhaa. So kun aga amata 5 irra keessa turuu danda'a jechuudha. Aga amata 5 ulfaatisuu danda'a jechuudha. So the hormone prevent ovulation. Hormooniin achi keessaa kun maal ittisa? Ovulationii ittisaa jechuudha. So carraa ilmoon bilchaattee karaa ujummoo ovaariidhaa ittiin seentu ittisaa jechuudha. So this device does not protect against sexual transmitted infections. Dhukkuboota wal karaa walqunnamtii saalaatiin daddabran hin ittisuu jechuudha. Ittisuu hin danda'u jechuudha meeshaan kun. Okay, when we come to the other, look, contraceptive pills. The pills contain chemicals which have the same effect on the body. Keemikaala wal fakkaataa qabachuudha kan qaamota yeroota kaanii wajjin dubbannu jechuudha. So hormoonota akka estrogenii fi progesteroon kan of keessaa qabachuu. Pilsiin yookaan immoo kaniin kunis kaniin tokko amma pilsiin kun contraceptive pills jechuun kun kaniini. Bifa kaniin jechuudha. Kaniin qusannaa xixiqqaa kan haawwan keenya qusannaadhaaf fudhatu sanii jechuudha. Okay. When mixed in a suitable proportion, these hormones suppress ovulation. Hormooniin kun maal godha? Suppress ovulation. Ovulation akka inni akka malatti rakkatu tartiibni ovulation akka inni gadi bu'u taasisaa jechuudha. And also prevent conception. Haala kanaan conception yookaan immoo ulfa hin barbaachifne ittisuu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Okay? The pills need to be taken. Look. The pills need to be taken each day for 21 days between menstrual periods. Pilsiin kun gaa kaniin kun guyyaarraa fudhatama. Shamarree ta'e takkaan guyyaarraa dhugamaa jechuudha. Haga guyyaa 20 takkatti. Xurii baatii tanaatee fi xurii baatii lammaffaa gidduutti jechuudha. So there are many varieties of contraceptive pills in which the relative proportion of estrogen and progesterone are like chemical vary.
kontiraaseeptiif piilsii gosa garaagaraatu jira jechuudha. Kan eenyummaan kun kan hammi istiroojiinii fi piroojistiroon isaanii garaagara ta'ee jirutu jira jechuudha. Okay? Tokko tokko istiroojiinii baay'ee qaba, tokko tokko piroojistiroonii baay'ee qaba, tokko tokko bakka wal faaladhaa jechuudha. Kan kana qabu gosa hedduutu jira jechuudha piilsiin kun. Piilsiin kun kan karaa afaaniitiin shamarran keenya liqimsanii jechuudha. Kontiraaseeptiif piils yeroo jennu. Okay. Parsen 99 effektiividha jechuudha. Bu'aa qabeessummaan ulfeettisuun irratti ni qabu. Parsen 99 jechuudha. Okay? But no long term use of some types of therapies may increase the risk of cancer of breast. Yeroo baay'ee kanneen kan yoo dhugde jechuudha shamarran keenya rakkoo kaanserii harmaa fi kaanserii morma gadameessaatiif saaxilamtee shamarran keenya yeroo hedduuf akkasitti dhuguun balaadha jechuudha. Shamarree keenya kaanserii hammaataa kanaan kanaaf saaxilaa jechuudha qorichi kun. The pills does not protect STDs. Dhukkuboota karaa walqunnamtii saalaatiin daddaran kamiyyuu shamarree sanirraa ta'e yookaan mucaa sanirraa ittisuu hin danda'u jechuudha. Ni daddabraa jechuudha. Dhukkuboonni karaa walqunnamtii saalaatiin daddabaru hundi isaa ni dabraa jechuudha. Okay. The other option is contraceptive implant. This is a small plastic tube about 4 cm long which is inserted under the skin of the upper arm of the woman by a doctor. Doktorotaan kaa'amu jechuudha. Pilaastikiin kun harma gartee yookaan harka isaaniirratti harka shamarranii gubbaatti kan doktorotaan kaa'amu jechuudha. Contraceptive implantiin kun. Once in place, if a kaa'ame it is slowly release hormone progesterone. Hormooni progesterone dhangalaasaa jechuudha tokko tokko of keessaa baasa jechuudha pilaastikiin kuni. Contraceptive implantiin kun preventing pregnancy dhagaa tartiiba kanaan ulfa ittisaa jechuudha. It lasts for about 3 years. Ama sadiif turuu danda'a jechuudha. Qaama torbaatillee ni jira akkuma filannoo abbaati jechuudha. It does not protect STDs. Dhukkuba walqunnamtii saalaa hin ittisu. But has more than 99% success rate in preventing pregnancy. Parsen 99 carraa ulfa ittisuudhaa kan qabaatu ta'uu isaati jechuudha. Guutumaa guututti ulfa ittisuun carraa olaanaadhaa jechuudha irratti. So limmoo contraceptive implantiin kun keemikaala pilaastikaa kan keemikaala of keessaa qabu kan hawwan keenya harka keessa kaa'ansanii doktorotaan harka keessa kaayatan sanii jechuudha. Hagama 3 hagama 7 akkuma dandeettii fi filannoo abbaatiin akkasitti jira jechuudha. So contraceptive injection inni itti aanugaa contraceptive injection kun karaa limmooti kun amma limmoodhaan kan namaa jechuudha. Limmoo waraanna jechuudha. This injection to women contains progesterone and stays effective for between 8 and 12 weeks. Haga baat sadiitti jechuudha. Haga baat sadiitti kan turu sana jechuudha. Limmoo baat sadii tan qusannaadhaa tan shamarran ulfa ittisuu barbaadan itti waraanatan sana jechuudha. It works by taking the mucus of the cervix. Look, taking the mucus of the cervix, stopping sperm reaching in the egg. Maal godha? Dhangala'aa qaama dubartii keessaa yaa'u san ni furdisa. Akka malee furdaa yeroo godhu spermiin vaajinaa keessaa oluu deemee morma gadaamessaa bira kutee killee dhaqqabuun ulfaataa ta'a jechuudha. Contraceptive injectioniin kun. It also thins the lining of the uterus. Akkasumas dhaaba gadaamessaa kana ni qallisaa jechuudha. Make it unsuitable for implantation. Look. Dhaaba gadaamessaa kana kasilaa duraan furdatee ilmoo simatu kana akka inni qallu taasisa. Maaliif bootaan implantationii dha bootaan ilmoon itti qabattu ilmoon irra teessee itti guddattee karaa ulfa jijjiiramtee sanboota ulfi sun karaa alaa nu ba'u sun hin jiraatu jechuudha. Implantationii ittisaa jechuudha. Ilmoon baat sadii kan shamarran kan jiraatu kun implantationii ittisa karaa biraatiin immoo dhangala'aa qaama dubartii keessaa kana ni furdisa. Yeroo furdatu dhangala'aan kun spermiin daakee bira kutee killee cabsuun itti ulfaataa jechuudha. San qofaa miti. Yoo akka tasaa spermiin sun bira dabree killee cabsillee killee cabse sun immoo bakka itti guddatu waan hin qabneef ni yaati jechuudha. So
ilmoo shamarreen tun shamarreen bifa kanaan fayyadamtu kun piilsi kontiraaseeptii jikiidhaan fayyadamtu yoo ulfooyte yoo isparmiif killee wal cabsanillee carraa ulfaa'uudhaa hin qabaattu jechuudha. Ulfi sun ni yaa'a waan ta'eef osoo sadarkaa ulfaatiin jijjiiramni irraa yaa'a. Maaliif imbiroon sun irraa yaati waan ta'eef carraa ulfaa'u ilmoo sun teessee karaa ulfaatti karaa ilmoo jijjiiramtuudha hin argattu jechuudha. It does not protect against STDs. Dhukkuboota walqunnamtii saalaa ittiin daddabaran kamiyyuu karaa kontiraaseeptii injekshiniitti dhowwuu ittisuu hin dandeenyu jechuudha. Okay? This is enough for our today's lesson. Until we join the new lesson, goodbye.